Akkam jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Jaalallee Entertainment. Har'aas barumsa keenya histirii kutaa 12ffaatiin walitti deebinee jirra. Har'a barumsi keenya Unit 4 jalqabuudhaaf deemna. Unit 4 kunii lessiniiwwan 4 kan qabu waa'ee lola addunyaa tokkoffaa, lola addunyaa lammaffaa kan of keessatti qabudha. Kanneen isaa waliin ilaallaa. Halkanii fi guyyaa yaanni koo si biraa ni miidhamta jedhee taa'eetiin iraara. Society and Politics in the Age of World Wars 1914 up to 1945 kan jedhudha. Kana jechuun immoo hawaasummaa fi akkasuma siyaasummaan bara lolli addunyaa ture. Lola addunyaa tokkoffaa fi lammaffaanis bara 1914 hanga 1945 gidduu kan turedha. Waa'ee kanaa immoo hawaasummaan yeroo sanitti maal fakkaata, siyaasni maal fakkaata kan jedhu bal'inaan ilaallaa. Mee introdakshinii yookaan seensa kana haa ilaallu. Akka seensa kana irratti kaa'amee jirutti ilaallaa. In this unit jedha boqonnaa kana keessatti you will learn about First World War and it is immediate aftermath jedha. Kana jechuun immoo waa'ee waraana addunyaa tokkoffaa fi battala isaa booda wantoota dhufan ni barattu jedha. The Alliance System of World War, the causes, courses and the effect of the war jedha. Kana jechuun ammoo akkasuma sirnoonni gamtaa waraanaa ijaaraman, gamtaa alliance kan jennuun jechuudha. Gareedhaan akkaataa itti ijaaramanii turan san, tokkoffaa sababoota gamtaan sun itti ijaarame, adeemsa gamtaan sun itti ijaarame kan course and causein adeemsaa fi sababoota isaa, akkasuma immoo bu'aa isaa yookaan bu'aa waraana saniitis kan barannu ta'a. And the peace settlement will be discussed in detail jedha. Akkasuma immoo iddoon nagaan itti bu'e yookaan qubsumti nagaa irratti bal'inaan ni mari'attan jedha. You will also learn about the Russian Revolution of 1970 jedha. Kana jechuun immoo akkasumallee waa'ee warraaqsa Raashiyaa fi bara 1917tti Raashiyaa keessatti warraaqsota turan, sochiin ture maal akka fakkaatu ni barattanii. Another important lesson jedha. Akkasuma barumsi baay'ee barbaachisaa ta'e tokko in the interwar period, which is the period between First World War and Second World War jedha. Wanni barbaachisaa ta'ee jiru immoo waraana gidduutti waan ta'ee ture. Kunis waraana addunyaa tokkoffaa fi waraana addunyaa lammaffaa jidduu jechuudha. This period witnessed the Great Depression and the rise of dictators jedha. Kana jechuun yeroon kun yeroon lola addunyaa tokkoffaa fi lola addunyaa lammaffaa jidduu kuni kufaatii guddaa fi akkasuma ka'umsa abbootii irree kan agarsiisedha jedha. Who eventually lead the world again into another major war jedha. Wanni kunis dhumarratti lola addunyaa kan biraa deebi'ee akka addunyaan gara waraana guddaatti deemtu waan godheedha jedha. Second World War kan jedhamu jechuu lolli suni, lolli guddaan lammata gaggeeffame. In this unit jedha boqonnaa kana keessatti we learn about the rise of fascism and Nazism jedha. Boqonnaa kana keessatti ammallee waa'ee faashizimii fi naazizimii illee ni ilaalla jedha. Kan Itaalii fi Jarman jechuudha. Haalli kuni Jarman keessattii fi
Xaaliyaan keessatti kan turedha. Finally jedhamoo dhumarratti you will learn about the origin and outbreak of Second World War. Ka'umsaa fi akkasuma weerarri waraana addunyaa lammaffaa akkamiin akka ture ni barattan jedha dhuma boqonnaa kanaa yookaan lesson 4 irratti. In this unit, the alliance system of Second World War, the cause and the consequence of the war will be discussed in detail jedha. Akkasuma immoo boqonnaa kana keessatti sirnoota gamtaa waraana addunyaa lammaffaa, adeemsa gamtaa waraana addunyaa lammaffaa fi bu'aa waraana addunyaa lammaffaa bal'inaan ni ilaalama jedha. Bifa barreeffama gabaabaatiin gaafiiwwan intiraansii wal qabatan qopheessinee karaa yuutuubiin gadhiisuu irratti argamna. Namni gaafii kana guutuu deebise abbaa carraa ta'uudhaan badhaasa kaardii 100 kan argatudha. Kanarratti bal'inaan akka hirmaattan abdiin qaba. Namoonni kanaan dura hirmaachaa jirtan galatoomaa, warri haaraanis akka hirmaattan waamicha isinii taasisnee jirra. Nagaan tura. Jaalatamtuu koo yaa urjii bakkalchaa, jaalalli kan kee jireenya maraachaa, kunoo naa oofeeraa laalalkaan gurraacha, sagaalli dhagaa na dhowwee utaalcha, sagaalli dhagaa na dhowwee utaalcha. Jaalatamtuu koo hedduudhaan argee, jaalatamtuu koo bareedduu akka kee, jaalatamtuu koo kanaaf taate garuu, jaalatamtuu koo ansi qofaan argee, jaalatamtuu koo guuteessi uume rabbiin, jaalatamtuu koo kennaa uumamaanii, jaalatamtuu koo faaya koo bareeddu, jaalatamtuu koo kan kaanaannani. Fayyaanaa ta'ii dheeradhuu umrii narraa yaaddawii ni dabarti marri, jiruuf jireenya guutuu ansiin filadhe, hojii ameera kunoo harka koo kennadhe. Abbaan kee ni hawwa si barsiisu, si janaa jedhullee natti dhiisu. Waa malli na dhibe ammaalan godhaa, manguddoo ergadhee tan si fuudha, jaarsolii ergadhee tan si fuudha, manguddoo ergadhee tan si fuudha. Halkanii fi guyyaa yaanni koo si biraa ni miidhamta jedhee taa'eetiin hiraara, si dhabuun fadhuu guyyaa tokkoofillee shaggeetoo sin obsu dirqameeti malee, dirqameeti malee. Na eegimee waarii dhufeetiin taphannaa, ormi nutti naafaa duraa hin dhokonnaa, duraa hin dhokonnaa. Na eegimee waarii dhufeetiin taphannaa, ormi nutti naafaa hin dhokonnaa. Na eegimee waarii dhufeetiin taphannaa, ormi nutti naafaa hin dhokonnaa. Na eegimee waarii dhufeetiin taphannaa, ormi nutti naafaa hin dhokonnaa. Na eegimee waarii dhufeetiin taphannaa, ormi nutti naafaa hin dhokonnaa. Na eegimee waarii dhufeetiin taphannaa, ormi nutti
nutti naafa hin dhokonna na eegi mee waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafa hin dhokonna na eegi mee waarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafa hin dhokonna na eegi mee waarii dhufeetiin taphannaa.